Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti kan argamtan nagaan kun bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aa guyyaa ifaa guyyaa adda ta'e du'aa ka'uu mo'ata du'aa boolla diigee ka'uu guyyaa addaa kanan baga isiniin ga'e baga walumaan geenyeen isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa yaadannu namni wangeela dubbifate namni mooyyuu hookaniin mooyyuu sagalee waaqayyoo dhaga'e guyyaa har'aa egaa ka du'ee du'aa ka'e faasigaa qofaadhaan osoo hin ta'in wantoota inni keessa darbe Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti waggaa 30 waggaa deddeebi'u rakkoo maalii akka inni dabarsillee guyyaa yaadachaa achumaan immoo boolla diigee ka'uu isaa dhakaa qofatuyyuu hafe kanaafuyyuu nuyi guyyaa har'aa kana guyyaan nu addaa ta'e jedhee tanan fudhadha. Du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos egaa ka baga geessan baga walumaan geenyeen isiniin jedha akkuma inni ka du'ee du'aa ka'eetoo faasigaa nuu ta'etti nus isa wajjiniin jireenyi keenya hunduu haga lafa kanarra jirru gaafa immoo lafa kanarraa kaanis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin nus faasigaa nuuf ta'eetoo jira jireenyi keenya kanaafuyyuu waaqayyo maqaan isaa haa galatoomuu guyyaa har'aa kanaan guyyoota hamtoota keessa nu dabarsee guyyoota gadadoo keessa nu dabarsee ji'oota gadadoo keessa nu dabarsee guyyaa har'aa guyyaa ifaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa haa eebbifamu waaqayyo ammallee nu gargaaree baroota lafa kanarra jirru guyyaa ayyaana isaa yaadachuun du'ee du'aa ka'e gaafa eegdota Yesuus Kiristoos eegdota danuutti qaxaran du'aa isaatu duuma isaatuyyuu ajjeesanii too awwaalanii hin dhiisne eegdota danuutu itti qaxarame Yesuus Kiristoos du'aa isaa yookaan awwaala isaa akka eegamu garuu gaafa awwaala san diigee dhakaa irratti fe'ame san diigee bahu gaafa shittoo awwaala isaa diguudhaaf dubartoonni karaa awwaala isaa deeman awwaala boolla baname argan isaan ajjeesan malee in awwaalan malee inni eenyu akka ta'e hin beekne tarii yaa obboleessa yaa obboleetti ati wangeela labsuu keetiin waasitti maramee jira ta'a inni du'ee du'aa ka'e si faana jira inni du'ee du'aa ka'e kan faasigaa nuuf ta'e nu faana jira kanaafuu maqaan isaa haa galatoomu baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha akkasuma gaafa faasigaa kana yaadannu waraanamuusaa garafamuusaa salphina isaa irratti tufamuusaa hunda yaadachuu qabna guyyaa kana egaa ka badii tokko malee biyyi lafaa murtoon biyya lafaa baay'ee ulfaatadha gaafa murteeffamu egaa kaasii ana bara keenya kana keessattuu argaa jirra dubbifannee osoo hin argin dhageettii gurra keenyaa qofaan firdiin nu faradaa oolu firdiin nu walitti faradaa oolu firdii addaati egaa kaa bara sanis akkana ta'e kaa Yesuus Kiristoos badii tokko malee dhiiga qulqulluu tokko malee inni nu salphisee jira inni nu seera keenya diigee jira inni badii hojjetee jira jechuun itti faraduun dabarsanii warroota jallootatti kennanii fannifame wanbadee lamaan jidduutti fannifame gooftaan Yesuus Kiristoos qulqulluu ta'ee osoo jiru osoo seera tokko hin cabsin ani seera Muusee cabsuuf hin dhufne seera Muusee jabeessuuf hin dhufe malee jedhee osoo labsii labsu mootummaa waaqayyo osoo labsii labsu waaqayyo isaan jidduutti deddeebi'u osoo jaalalaan isaanitti Yesuus Kiristoos waggaa 30 lafa kanarra waggaa deddeebi'u jaalala qofa ibsaa ture labsii jaalalaa qofa garuu wantoonni isarratti dubbatamu gaafa inni dubartii ejjettuu wajjiniin deemu dhaabbatu odu eenyuu tana osoo ishii beekee ta'e bakka ishiin dhaabbatte kanan dhaabbatu jedhanii gaafa warroota walii qodaa tokkotti nyaachuu hin dandeenye qodaa tokkotti nyaachisuuf walitti fidu waa baay'ee gungummii danuutu irratti ka'e mootichuu gaafa dabarsanii too isa kennan ani namicha kanarratti homaan agarre jedheen warroonni garuu duuka isaa bu'an warroonni harka isaatii nyaatan warroonni isa wajjin maaddii tokkotti dhiyaatanii nyaatan dabarsanii gooftaa Yesuus du'atti kennan egaa kaayaa hubataa dhaloota kana kan dubbifattee agarte kasitti lallabamee dhaga'is dammaqi gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu sobaan bitti lafaa dabarsitee kennite bitti lafaa sobduudha bitti lafaa nama gowwoomsituudha garuu inni du'ee hafe
awwaala diigee bahe maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Ka inni anaaf siif garafamuu madaa isaatiin fannootti rukutamuu mismaariin rukutamuu isaatiin aniif si fayyinee jira. Aniif si har'a boqonnaa argannee jira. Aniif si har'a firdii biyya lafaa jalaa baanee jira. Egaa ka inni nuuf du'e, inni nuuf garafame, inni nuuf qullaa dhaabbatee biyya lafaa fuulduratti salphate anaaf si salphina tokko ofirraa hin qabne, waanjoo tokko ofirraa hin qabne. Egaa ka yaa qulqulloota saba waaqayyoof fo'amtan hundi keessanuu firdii harka keenyan ofitti fiduu hin qabne. Inni nuuf irratti faradamee jira. Sababbii keenyaaf nuuf garafamee jira. Sababbii keenyaaf nuuf rukutamee jira. Sababbii keenyaaf dabarfamee fannootti kennamee jira. Fannoo qofaa miti ajjeefamee awwaalamee awwaala diigee bahee jira. Aniif si homaa waanjoo tokko ofirraa hin qabne. Inni nuuf garafame dhiigni isaa ammallee qulqulluun cubbuu keenyaaf yeroo hundaayyuu oo'adha. Kan nurraa barbaachisu qofa laphee dhiifamaa, laphee jaalalaa, laphee waaqayyo nurraa barbaadu. Gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 30 kana lafarra waggaa deddeebi'u. Laphee akkamii qaba? Ani fakkeenyan isinii ta'uuf dhufe jedhee mitiiree fakkeenya nuuf ta'e biyya lafaa kanatti waggaa deddeebi'u. Ogummaadhaan biyya lafaa kanatti deddeebi'ee saboota tajaajilaa ture. Yoo isaan jechoota adda addaatti kennan sagalee waaqayyoo luqqifachaa, diinatti sagalee waaqayyoo luqqifadhu. Meeshaan kee waraanaa, meeshaan kee lolaa, yaa amanaa, yaa ishii amantuu, wangeela loli, wangeela namaan itti dhiyaadhu akka gooftaa Yesuus Kiristoos. Akkuma inni fakkeenya nuuf ta'uuf biyya lafaa kanatti dhufe cubbuu keenya fannifame, wanbadoota lamaan jidduutti fannifame, garafame irratti tufame. Aniif simmoo salphina san jalaa oollee jirra maqaa isaatiin. Garafamuu isaatiin, nuuf dhangalaasuu dhiiga isaatiin nu oolfatee jira. Aniif si cubbuu tokkollee ofirraa hin qabne. Egaa kan namni gaafa cubbuu ofitti fidu ofumaa isaatiif foon isaatiin dhama'ee, ofumaa isaatiif foon isaatiif biyya lafaa duuka dhama'ee du'a ofirratti farada. Aniif si du'a ofirraa hin qabne, dammaquu qabdu. Har'a guyyaa isaa kana du'ee du'aa ka'uu isaa kana gaafa yaadan ani hoo maqaa isaatiif fayyee jira. Maqaa isaatiif waanjoon irraa cabee jira. Ani biyya lafaatirratti homaa tokko hin qabu. Garuu ati dhaabbattee warroota dhamanne wajjin yoo faraduu baatte, warroota biyya lafaa dukkana keessa deddeebi'anirraa bilisa yoo taate, maddii gooftaa kee Yesuus Kiristoos taa'uuf jirta. Yaa qulqulloota biyya lafaatirraa of eeggadhu. Inni kasii du'e biyya lafaa wajjin taa'ii faradii fi miti. Warra dukkana keessa jira wajjin taa'ii faradii fi miti. Wannan dhageenye wannan argine faradii fi miti. Laphee kee keessatti yeroo hundaayyuu Yesuus gooftaa ta'uu amantee, fayyisaa kee ta'uu amantee, du'ee du'aa ka'uusaa amantee ati qulqulluudha. Egaa ka biyya lafaa kanatti waggaa deddeebi'e ogummaa danuu nama barbaachisa. Gaafa ati Yesuus Kiristoos waamtu biyyi lafaa si jibbuu danda'a. Biyyi lafaa sirraa fagaachuu danda'a. Garuu inni hunduma caalu, inni hunduma moo'e si faana ana faana jira waan ta'eef iyyuu boolla diigee bahee jira. Kanaafuu misiraachoo karra cufaa keessa amanuu dadhabanii isaan gaddanii walitti deebi'anii gaafa taa'an karra cufamee jiru keessatti seenee nageenyi isiniif haa ta'u jedheen. Inni nageenya keenya, inni boqonnaa keenya, inni gammachuu keenya. Amanuudhaa dadhabnaan bakka ittiin waraaname, mismaariin isa ittiin waraane harka isaa anaaf siif kan waraanametti argisiise. Cubbuu biyya lafaatiif jecha kan waraaname itti argisiise. Akkasiin amanan. Yaa ummata, yaa waaqayyoof warra fo'ame, Yesuus Kiristoos madaa sitti argisiisetti kan aman, kan warroonni duuka bu'an madaatti argisiisee aman. Nuti hoo dhaloonni bara kanaa laata? Dhageettii qofaan, waan seenaa nutti himame qofaan maa jallee urti yaada. Yesuus Kiristoos bar madaa isaatti argisiisee du'ee du'aa ka'uusaa isaan fuulduratti dhiyaate nageenyi isiniif haa ta'u jedheeni duuka bu'oonni isaa amanan. Aniif isin garuu seenaa nutti himamu jallummaa wanta hin taane dalagaa jirra.
garuu abboonni keenya warroonni darban gooftaa Yesuus Kiristoos madaa isaatti argisiise. Waraana Muusaa achi awwaala diigee ka'uusaa karra cufamaa banee isaanitti argisiise. Aniif isin warra kan dubbifannurra kan nutti himamutti amannee maadhamaan kan nuuf du'e osoo jiruuyyuu kan fooniif dhama uduu kamaadhamaan bitti lafaa firdiin biyya lafaa yeroo hundaa dukkan biyya lafaa wajjin akkasitti faradamne har'uma dammaqe yaa amantu yaa nama Waaqayyoof fo'ame isiniin jechuun jaaladha. Inni si waraaname inni anaaf si jedheetu waraaname yeroo hundaayyuu harka isaa bal'isee dhiifamaan nu eeggata. Eebbifamaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa kaa yaada keessan koomentii jalatti naa barreessi keessan bakkuma jirutti isiniif haa baay'atu jechaa. Egaa kaa guyyaa ayyaanaa kana gaafa Faasigaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'u gaafa yaadan warroota karaa irratti kufanii kadhannaa keenya yaadachaa warroota mana hidhaa keessatti firdii dhaban Waaqayyo firdii dhugaa akka isaaniif kennu isaaniif kadhachaa guyyaa Faasigaa kana akkasuma ijoollee abbaa dhabanii ijoollee gargaarsa dhabanii karaa gubbaatti dhama'aa jiran ammas rabbiin akka isaan gargaaru isaaniif kadhachaa akkasuma mana yaalaa keessatti dhukkuba adda addaatiin warroota rakkachaa jiranii rabbiin inni du'ee du'aa ka'e isaaniif garafame biyya lafaatiif anaaf si qofaaf osoo hin ta'in duuti isaa biyya lafaatiif sababa tokko malee biyya lafaa jaalatee makaraa jalaa akkuma nu baase warroonni dhukkubni isaanii dawwaa dhabee doktorri dhukkuba isaanii arguu dhabe inni isaaniif jecha waraaname inni biyya lafaatiif jecha du'e doktora ta'ee dhibee isaanii argee yaalamanii akka mana yaalatii ba'an nullee kadhannaa keenya keessatti haa yaadannu isiniin jechuun jaaladha. Ayyaana Faasigaa kaa gaafa yaadannu warroota ayyaana kana kabajuudhaaf Waaqayyo ofii galateeffachuuf humna dhabanii waan ittiin godhatan dhabanii yookaan immoo ayyaana kanarratti wantoota baay'ee nama barbaachisaa harka qallinarraa ka'ee warra gaddaatoo jiran osoo isaan hin beekin gammachuu foon isaaniitiin waan isaan barbaachisu rabbiin isaaniif haa kennu jechaa. Egaa kaa biyya keenyaaf jaalala tokkummaa rabbiin nu haa kennu. Lafee tasa cabuu dhiiga tasa dhangala'uu rabbiin ga'ee nuunaa jedhu rabbiin waan dadhabe hin jiru. Egaa kaa Waaqayyo warroota lapheen isaanii jabaate laphee isaanii cabsuu danda'a. Laphee isaanii keessaa gaarummaatti jijjiiruu danda'a. Waaqayyo warroota waan gaarii dalaguu dadhabanii waanuma badaadhaan qabamanii too jiran rabbiin kara gaariitti isaan haa deebisu. Maqaa du'ee du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoosin warroota wanta jallaadhaan qabamanii hidhamanii gara jabina laphee jabina isaanii kenne laphee isaanii Waaqayyo haa laaffisu. Ayyaana kana sababeeffateetuma rabbiin kara isaanii dhufee nageenya tokkummaa jaalala misooma rabbiin nuuf haa kennu. Yoo biyyi nagaa taate yoo namni nagaa qabaate hundi keenyaa nagaatti bobbaanee galuu dandeenya. Hiyyummaan hojjetaniitillee ni jijjiirama. Hiyyummaa irratti rabbillee kadhattee rabbillee dhufuu danda'a. Garuu biyya badde irratti waanuma godhamu tokkoyyuu hin jiru. Egaa kaa Waaqayyo Yerusaalem akkuma yaadate rabbiin biyya keenya kana haa yaadatu. Yerusaalem baay'ee magaalaa barbadooftuu magaalaa baay'ee wanta baay'een irratti ta'e garuu Waaqayyo kakuu galeef Waaqayyo ammallee kakuu isaa nuuf haa haaromsu. Biyya saniif kakuu isaa haaromsu. Saba isaatiif kakuu isaa haaromsu. Rabbiin jaalalaan nu haa yaadatu fuula ifa isaa nu haa deebisu. Ayyaana gaariin isiniif hawwaa bakka jirtanitti nageenyi boqonnaan gammachuun isiniif haa ta'u. Maatii keessanis dawwaltanii gammachuu malee gadda hin dhaga'inaa isiniin jechuun jaaladha.